ati kan ayyaanamteedha. Kana abbaa koo isa waaqarraa jiraatutu sitti mul'ise malee. Yaadni namaa yookiis yaadni nama foonii sitti mul'ifne. Ani sittan hima. Akkuma Phexros jechuun dhagaa jechuu ta'e, ati dhagaadha. Anis dhagaa hin sochoone kan irratti waldaa koo nan ijaara. Gooftummaan du'aas matumaa waldicha irratti humna hin godhatu hin mo'us. Bara mootummaa waaqaa sittin kenna. Okay. Bana mootummaa waaqaa sittan kenna. Waan humtati lafarratti hiite waaqarratti hidhamaa hin ta'a. Waan humtati lafarratti hiikte immoo waaqarratti hiikamaa hin ta'a jedhe. Yommusumas masiihicha ta'uu isaa nama tokkotti iyyuu akka isaan hin himne bartoota isaa cimsee abboomeedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Iddoo kanatti egaa akkuma argine Gooftaa Yesuustu bartoota isaa gaaffii gaafate jedha dubbiin Waaqayyoo kun. Gaaffii gaafate. Namoonni eenyunaan jedhe? Namoonni eenyunaan jedhe? Isaan kaan Yohaannis Cuuphaadha jedhu. Isaan kaan Eeliyaas jedhu. Isaan kaan immoo Ermiyaas jedhu. Jedhanii deebisaniif. Isinoo maa eenyunaan jettu? Jedhee deebisee gaafate. Isaan keessaa Phexros dafee ati masiihicha ilma Waaqayyooti jedhee deebisee. Gooftaa Yesuus immoo achumaan akkuma Phexros jechuun dhagaa jechuu jedhe ta'e ati dhuguma dhagaadha. Sirratti waldaa kun ijaara jedheen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waan humtati lafarratti hiikte hin hiikama. Waan humtati lafarratti hiite immoo hin hidhamattiin jedhe. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Namni Waaqayyoon beeku gaa, namni Waaqayyoo ayyaana isaa kenneef, namni Waaqayyoon beeku, namni Waaqayyo immoo isa beeku. Lafarrattis waa hidhaa. Waanuma inni immoo lafarratti hidhu waaqarratti waa inni immoo hin hidhaa. Dubbiin kun kana nuun jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Noo eenyu jennaan? Gooftaa Yesuusiin. Nu immoo eenyuttiin jenna? Gooftaa Yesuusiin isin eenyu jedha? Ani eenyu jedhaan? Waanuma nuyi waliigallee waaqarratti hiinayyuu Waaqayyo, waanuma nuyi waliigallee lafarratti hiinu Waaqayyo akka hidhu waadaa nuuf galeera waaqarratti. Waan nuyi hiiknus waliigaltanii kan isin lafarratti hiiktanis hiikamaa hin ta'a nuun jedheera dubbii isaati.
namoonni maqaan gooftaa Yesuus kitaaba qulqulluu kana keessatti baay'ee isaan kan innumtiyyuu iddoo baay'eetti ilma namaa ofiin jedha. Ilma namaa. Namoonni immoo isaan kan maali warri tuffatanis jiru. Ilma muka sooftichaa isuma ni beeknu miti attamitti masiidha ofiin jedha fa'aa warri ittiin jedhantu jira. Garuu inni isa jiraataadha. Yommuu Museen yommuu saba Israa'elitti ergame eenyuun na ergen jedhaan yommuu inni jedhe isa jiraataadha jedhe. Yeroo sana baay'isanii namoonni maqaa Waaqayyoo hin beekanii isaan kaan immoo waaqa tolfamaa waaqeffatu adda baasanii waaqa isa jiraataa kana hin beekan waan ta'eef akkasumatti isa jiraataatu na ergee jedhi ittiin jedhe. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Inni isa jiraataa isa dur ture isa har'a jiru isas boris immoo darbee jiraatudha. Yesuus kun. Inni egaa as keessatti ilma Waaqayyo jiraataati. Masiihidha. Isa dibamaadha. Egaa Waaqayyoon beekuun barbaachisaadha. Yesuusin beekuun barbaachisaadha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Yommuu isa beekan ituu isan beekinuu Waaqayyo nu beeka. Ituu nuyi hin beekin iyyuu maqaa keenyaan nu beeka. Ituu nuyi hin dhalatin iyyuu inni nu beeka. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Inni immoo eenyu ofiin jedha ofii isaatii. Gooftaa Yesuus bartoota isaa yommuu gaafate namoonni maallaan jedhu isinoo jedhee gaafate. Ofii isaatii hoo eenyu ofiin jedha. Kitaaba qulqulluu kana keessatti iddoo baay'eetti innumti ofii isaatii eenyu jedhee of waame. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. As keessatti iddoo baay'eetti inni ofiidhuma isaatii eenyu akka ta'e hin dhoksine saba isaatti hin dubbata ture. Inni kaan gochaa isaarraa ka'e maqaan isaa. Inni kaan waanuma inni hojjetu karoora isaa waan inni lafarratti hojjechuu dhufeef of keessatti qaba. Maqaan ittiin of waamus. Dubbii Waaqayyoo keessaa iddoo baay'eetti Yesuus eenyu akka ofiin jedhe argina. Yohaannis 6:35 irratti ana buddeenni jireenyaa jedhe. Ana buddeenni jireenyaa. Yohaannis 8:12 irratti immoo ani ifa biyya lafaati jedhe. Nuyi iyyuu isin ifa biyya lafaati nuun jedheera. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Isin ifa biyya lafaati. Namni ibsaa ibsee guuboo jala hin kaa'u guuboo irra kaa'a malee. Inni immoo achii warra mana keessa jiran hundumaaf ni ba'a jedhee nutti dubbate. Warra mana keessa jiran jechuun warra isatti amanan, warra kansaa ta'an, warra of kennan, warra isaa wajjin jiran jechuudha. Inni kan ibsuuf isaan kan dukkanuma keessa jiru. Inni ifaa biyya lafaati. Warri isaa wajjin mana keessa jiran, warri isaa wajjin jiraatan, warri kansaa ta'an, warri inni fo'ate, warri fo'achuu isaaniitti amanan ifichi mana keessa kan jiru hundumaaf in ifa. Ibsaan sun Gooftaa Yesuusidha. Inni nurraa ifa. Guuboo ibsaan sun irra kaa'amedha nuyi. Biyya lafaa kana keessatti hin ifna. Ibsaan sun Yesuus. Ani ifa biyya lafaati. Namni ifa ibsee
guuboo jalan kaa'u guuboorra kaa'a malee biyya lafaa kana keessa akka ifnuuf Waaqayyo nu kaa'eera. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Inni ifaa biyya lafaati. Nuyinis ifaa biyya lafaa nu godhe. Wangelee Yohaannis boqonnaa 10:9 irratti immoo ani balbalicha jedhe. Ani balbalicha. Inni karaa koo ol gala. Inni karaa biraa galu hattuu jedhe. Ani balbalicha. Karaa qixaa ulaa namni ittiin seenu ulaa isa sirriidhaan dubbiin kun wal qabataadha. Yohaannis 14:6 isa jiru wajjin karaan dhugaan jireenyana isa jiru wajjin ana malee gara abbaa kan dhaquu danda'u hin jiru. Ana malee balbalichi ittiin seenan balbalichi ittiin ol seenan mana jireenyaatti mana Waaqayyootti ol seenan anaan malee hin jiru jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Yommuu jannata keessaa warra yakki baase achirra maal kaa'e jedha dubbiin Waaqayyoo kiruubeel suraafeel faa kaa'e akka hattuun ol hin galle. Manicha keessatti deebi'ee akka hattuun cubbuun akka ol hin galle balbalicha eegsise. Eegduun sun Gooftaa Yesuus kan qulqulloonni ittiin seenan jechaadha. Kan warri waamame ittiin seenan balbalichi Yesuus. Balballi gara jireenyaatti geessu Yesuus. 10:11 irratti immoo tikeen gaariin ana. Tikeen gaariin ana. Kan dubbisa 10:11 kana. Wangeela Yohaannis boqonnaa 10:11 irraa. Akkas jedha. Yesuus tiksee gaariidha. Tiksee gaariin ana. Tiksee gaariin lubbuu isaa hoolotaaf in kenna. Tiksee gaariin lubbuu isaa hoolotaaf in kenna. Tiksee dhugaan utoo hin ta'in bitamee kan eegu. Hoolonnis kan isaa kan hin ta'in yeeyyiin hoolotatti dhufuu yommuu argu hoolota dhiisee in baqata. Yeeyyiin hoolota butatee warra hafan in bittinneessadha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Tiksee gaarii isa bitame otoo hin ta'in isa dhugumaan tiksee ta'e. Tiksee inni bitamee eegu inni horiimaaf jedhee eegu yommuu yeeyyiin dhufu dhiisee hin baqata. Yeeyyiinis immoo hoolota keessaa kan jaallate hin butata. Isaan kaan immoo hin bittinneessa. Yeeyyiin inni seexanadha. Yesuus jalaa yommuu ba'u namni sabni maatiin yommuu seexanni dhufu yommuu inni biyya lafaa kana seerratu dhufu hin bittinnaa.
walitti qabee tiksa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Dubbii Waaqayyoo keessaa iddoo kan biraadhaa. Hoolota baay'een utuu jirtu tokko yoo keessaa baddu warra baay'ee gaara irratti dhiisee ishee tokkittii sana qabee fida. Ishee barbaada deema. Yommuu haqee baatee gatiittiitti baatee fideetu warra kaan wajjiniin eega jedha dubbii Waaqayyoo. Ammana Gooftaa Yesuus nuu dhimma. Tokkollee akka keessaa baddu hin barbaadu. Hoolota isaa akkasittiin Waaqayyo biyya lafaa kana keessatti iddoo hamaa ta'ee jiru kana keessatti nu eega. Eegdota warra horiidhaan qacaramee horiidhaan bitamee dhufu mootoo yoo laalle loltootuma biyya lafaa loltootuma mootummaa yoo fudhanne mindaadhaan qacaramu. Mindaadhaan qacaramanii yookiin magaalaa eegu, biyya eegu, raayyaa ittisa biyyaatti. Biyya eegu jedhama. Yommuu diinni isaanirra jabaatutti dhufu garuu dhiisanii dhiyeessuun beekamaadha. Dhaabatanii yommuu dubbiin cimtu jala kan dhaabatu baay'ee muraasa. Horiidhaan bitaman waan ta'eef horii matafa malee yoo tasa du'an malee baqachuun waanuma jiru, waanuma beekamu. Yoo kanaa achi immoo harka kennu. Na fudhadhaa malee nan ajjeesinaa. Biyya lafaa kana keessatti gaa yommuu dubbiin jabaattu diinatti harka kenna namni. Yesuusitti harka kennuutu garuu nama baasa. Inni tiksee gaariidha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Inni gaafa isa qabuu dhufan gaafa sababii keenyaaf qabamuuf jedhu sodaatee kaayyoo isaarraa hin mittiqne. Tiksee gaarii. Waa'ee keenyaaf waan waadaa gale qaba. Sababii gadi bu'eef qaba. Nu oolchuudhaaf gad dhufe waan ta'eef tikseen keenya dhiisee deemuun barbaannu. Sababii keenyaaf aarsaa ta'e. Maqaan Waaqayyoo haa ulfaatu. Maqaan Gooftaa Yesuus kan ulfaate haa ta'u. Yohaannis 11:25 irratti immoo du'aa ka'uun jireenyis ana jedha. Du'aa ka'uun jireenyis ana. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Faarfannaan tokko duunullee achii nu kaasaa. Kanaaf faarfanna maqaa isaa jedha. Duunullee achii nu kaasan. Wangeela Yohaannis 11 nan dubbisa. Alaazaariin kaasee biyya lafaatti mul'ise. Du'aa ka'uun akka jiru kallattiidhaan.